Gaanfa Afriikaa lafti bal'aam gaarreenii fi gammoojjiin uwwifamiin qarqara isaam Galaana Diimaa fi garbiin diyaa dhiqaawuluun goota dhibbaan lakkaa'amaniif ifa nageenyaa tureem garuu lafti kun taphacheezii humnoota gurguddaa addunyaa taatee jirti. Gaaffiin guddaan maaliif Israa'el tasakaatiin Somalilandin michoomfattiin maaliif Iraan Gaanfa Afriikaatti fiigdiim deebiin isaa misaayilaa fi raadarii keessa jiraam. Iraan yeroo Israa'el hargeessaa seentuum isheen ammoo Somaaliyaa fi Eertiraa seentee jirti. Iraan garee Al-Shabaab kan duraan diinee ishee tureem amma hiriyaa tarsiimoo godhatteetti. Asaasonni Iraan meeshaa waraanaa ammayyaawaa drooniim misaayilaa gatiittiin Al-Shabaabii farjoomaa jiru. Ergaan Iraan Al-Shabaab Israa'el lafa keem Somaliland fudhatteetti uffata barbaraa sanaa barbadeessiim jechaa jirti. Gareen hidhattoota Al-Shabaab waggootaaf mootummaa Somaaliyaa lolaa ture dhata sakee dhaadannoo haaraa dhageessisee jira. Israa'el yoo lafa Somaliland turte diina Islaamaatiin jechuun labsee jira. Gaanfa Afriikaa dirree waraanaa bakka bu'iinsaa ta'uuf jira. Iccitii jabaa kanneen isin dhageessisuuf bal'inaan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Yeroo kaartaa Gaanfa Afriikaa ilaalluun lafa bal'aa kan qarqara galaanaa Adan irraa kaasee hanga daangaa Itoophiyaatti diriiruun kan uummanni miliyoona 6 ta'u irra jiraatu argina. Lafti kun Somaliland jedhamti. Addunyaan yeroo baay'ee maqaa kana dhageessi. Garuu biyyi kun iccitii guddaa fi seenaa addaa qabaachuu ishee quba hin qaban. Iccitii Somaliland akkaataa isheen Gaanfa Afriikaa keessatti iddoo murteessituu taate irratti gabaasaa qindeeffannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyaam ashama harka fuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumuraam qophii keenyaatti turtii gaarii. Israa'el, Ameerikaa fi Iraan Gaanfa Afriikaa irratti waraana haaraa kan ijaan hin mul'anne garuu kan lafee namaa waraanuun bananii jiru. Gaaffiin guddaan maaliif Israa'el tasakaatee Somalilandin michoomfattee maaliif Iraan Gaanfa Afriikaatti fiigdiim kan jedhudha. Deebiin isaa daldala miti. Deebiin isaa misaayilaa fi raadariidha. Meegaraam Tel Aviv wajjira Mosaadin hamillannu waggoota lamaan darban Israa'el dhiphina hamaa keessa turte. Usin Yemen Galaana Diimaa cufanii dooniiwwan Israa'el ilaata akka hin seenne kudhanii qaban. Kanuma hordofuun Israa'el tarsiimoo marsaaraam hojiirra oolchite. Hiikni isaas yoo diinii keenyaam Husiin balbala duraa nutti cufe nuti ammoo balbala duubaatiin karaa Somalilandin ni seennaam. Gabaasni iccitii akka saaxiluutti Israa'el Somalilandeef beekamtii biyyummaa kan kenniteef jaalalaam dimookiraasiitiif miti. Kaayyoon ishee tokko qofadha. Uffata waraanaa berberaadhaan Israa'el buufata kanarratti raadarii fageenya dheeraa kan misaayila Yemen irraa ka'u sekoondii keessatti arguu abuu barbaaddi. Kan biraan ammoo dooniiwwan lafa jalaa Dolphin Class jedhaman kanneen nuukileera baatan achi keessa dhoksuu barbaaddi. Somaliland maallaqaa fi beekamtii argatte. Israa'el ammoo bakka dhugaasaa yookaan laawunchi paad argatte. Kun Gaanfa Afriikaa keessatti madaallii humnaa kan garagalchuudha. Garuu Iraan kana calliseen ilaaltu. Iraan yeroo Israa'el hargeessaa seentu isheen ammoo Moqadishoo Somaaliyaa fi Eertiraa seentee jirti. Tarsiimoon Iraan waraana walgituudha. Iraan garee Al-Shabaab kan duraan diinee ishee ture amma hiriyaa tarsiimoo godhachuun basaasonni Iraan meeshaa waraanaa ammayyaawaa droonii fi misaayila gatiittiin Al-Shabaabii farjoomaa jiru. Ergaan Iraan ifadha. Al-Shabaab dammaqii. Israa'el lafa kee Somaliland fudhatteetti miti buufata barbaraa sanaam haleeliim jechaa jirti. Yookiin teem Gaanfa Afriikaa dirree waraanaa bakka bu'iinsaa ta'uuf jira. Diraamaan kun biyyoota lama qofa miti. Gabaasni akka mul'isutti Ameerikaa, Israa'el fi Somaliland walitti fida. Ameerikaan maaliif kana deeggarti? Sababiin isaa Chaayinaadha. Chaayinaan Jibuutii keessatti buufata waraanaa guddaa qabdi. Ameerikaan Jibuutiin harka Chaayinaa galteetti. Kanaafuu nuti bakka biraa Somaliland qabaachuu qabna jetti amanti.
waliigalteen kun Gaanfa Afriikaa kellaa dhiyaa taasisuuf kan karoorfamedha. Ameerikaan maallaqaa fi eegumsa kenniti. Israa'el teknooloojii fi basaasaa kenniti. Somaliland ammoo lafa kenniti. Har'a Galaanni Diimaa bishaan nagaa qofa osoo hin taane daandii biddaatuuf qophaa'ee jira. Oduun Tel Aviv irraa ba'e Iraan irraa Gaanfa Afriikaa immoo dirree waraanaa bakka bu'iinsaa Har'a taasisaa jira. Benyamin Netanyahuun muummichi ministeera Israa'el Somalilandeef beekamtii kennuun isaa tarsiimoom Iraaniin hudhuudha. Har'a immoo Iraan dhugaa kana hubachuun afaan qawwee ishee gara Gaanfa Afriikaatti naannessiteetti. Waajjira ministeera dhimma alaa Iraan keessaa dubbiimaan mootummaa Ismaa'eel Baaqa'iin ibsa jabaa kennee jira. Ibsi kun dippiloomaasii miti, labsii waraanaa fakkaata. Israa'el shira keessan beeknee jirra. Isin Somalilandeef beekamtii kennuu miti kan barbaadan. Isin Gaanfa Afriikaa irratti kellaa ijaarrattanii nageenya Galaana Diimaa booressuu fi nu marsuu barbaaddu. Nuti Iraan kana gonkumaa hin eeyyamnu. Sababiin Iraan akkanatti dallanteef iccitiin isaa Mosaadidha. Gabaasni iccitii Medeles News saaxilee akka mul'isutti beekamtiin kun tasa hin dhufne. Waggootaf basaasonni Israa'el Mosaad lafa jalaan hargeysaaf barbaraa keessaa deddeebi'aa turan. Kaayyoon isaanii tokko qofa. Usii Yemeniif Iraaniin duubaan rukutuudha. Iccitii kanaan Iraan bira ga'uun Israa'el-Somaliland keessatti buufata waraanaa ijaarrattee meeshaalee Israa'el daqiiqaa muraasa keessatti Yemenii fi dooniiwwan Iraan Galaana Diimaa irra deeman barbadeessuu danda'a. Kanaafuu Iraan har'a gochaan Israa'el kun seera cabsuu qofa miti, weerara kallattiin dantaa keenya irratti raawwatamedha jechuun labsiti. Hartaa waraanaa kana yeroo ilaallu Iraan waggootaaf Israa'elin marsitee turte. Libaanos, Siiriyaa, Gazaa. Amma immoo Israa'el ati na marsitaa anis sin marsaa jechuun karaa Gaanfa Afriikaa Somalilandin dhufuun karaa duubaa Iraaniin qabuu barbaaddi. Kun morkii Tiraanii fi Tel Avividha. Iraan Soomaaliyaan tokko Somalilandiif beekamtii kennuun ishee shira Ziyoonistootaati jechuun kan iyyatuuf jaalala Soomaaliyaaf qabduuf qofa osoo hin taane yoo Somaliland harka Israa'el galtee sararri Iraan Galaana Diimaa keessaa akka citu waan beektuufidha. Diraamaan kun asirratti dhaabbatu. Gareen hidhattoota Al-Shabaab waggootaaf mootummaa Soomaaliyaa lolaa ture har'a tasakee dhaadannoo haaraa dhageessisee jira. Israa'el yoo lafa Somaliland tuktee ati diina Islaamaatiin jechuun labsee jira. Xiinxaltoonni waraanaa waan tokko shakkanii jiru. Al-Shabaab dhaadannoo kana kan dhageessisee kophaa isaa moo harka Iraantu duuba jira. Seenaa keessatti Iraanii fi Al-Shabaab diina turan. Garuu har'a diinni waloo Israa'el waan dhufteef Iraan lafa jalaan Al-Shabaabiin gargaarti. Uffata Israa'el Somaliland keessatti ijaaramu sana akka rukutuun gochuu dandeessi. Gaanfa Afriikaa dirree waraanaa bakka bu'iinsaa isaa taasisuuf deema. Bakka keessaa Imaareetii Arabaa United Arab Emirates tu jira. United Arab Emirates Somaliland barbaraa keessatti buufata qabdi. Israa'el wajjin Siriyaadha. Iraan ammoo United Arab Emiratesiidhaan laakoo taateem diina koo Israa'elas fiduu hin dandeessu jechuun akeekkachiisaa turte. Amma Israa'el ifatti Somalilandeef beekamtii kennuun ishee United Arab Emirates fi Iraan gidduuttis ibidda qabsiisuu danda'a. Walumaa galatti wanti har'a ta'aa jiru kun Israa'el Somalilandeef beekamtii kennuu qofa miti, kun tarkaanfii waraanaati. Israa'el Gaanfa Afriikaa qabadheen Iraaniin galaanarraa kutaa. Iraan ammoo Gaanfa Afriikaa bobeesseen Israa'elin galaana keessatti gubaa jechaa jirti. Somaliland FM Soomaaliyaan lafa morkii arboota lamaanii ta'anii jiru. Dooniiwwan waraanaa Mosaad keessaarraa qubachuuf yeroo jedhan Israa'el Iraanii fi Usii ammoo qarqara galaanarraa afaan bananii eegaa jiru. Asiin duraam galaana Adanii fi ulaa Baab Al-Mandab kan to'atu Turkii fi Iraanidha. Turkiin Soomaaliyaa Moqaadishoo keessatti uffata waraanaa guddaa qabdi. Iraan ammoo Husii Yemen fayyadamtee galaana cufaa jirti. Roon FM raadarri Israa'el amma argeessaarra dhaabbatanii Yemenii fi dooniiwwan Turkii hordofu kun madaallii humnaam garagalee ta'ee jira. Israa'el nageenya jechuun beekamtii kennitus dhugaan lafa jalaam waraanadha. Israa'el Somaliland keessatti buufata ijaarrachuun naannoo Gaanfa Afriikaa dirree waraanaa idil addunyaa taasisa. Israa'el Husii yoo argeessaa rukutii yookaan rooniin Israa'el yoo Yemen rukutii ibiddi sun Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduutti babal'achuu danda'a. Yeroo kaartaa Gaanfa Afriikaa ilaallu
lafa bal'aa kan qarqara galaanaa adanirraa kaasee daangaa Itoophiyaatti diriiru kan uummanni miiliyoona 6 ta'u irra jiraatu argina. Lafti kun Somaliland jedhamti. Addunyaan yeroo baay'ee maqaa kana dhageessi. Garuu biyyi kun iccitii guddaa fi seenaa addaa qabaachuu quba hin qabdu. Somaliland jechuun biyya murteessituudha. Isheen lafarratti mootummaa, maallaqaa, paaspoortii fi raayyaa waraanaa mataa ishee qabdi. Garuu kaartaa siyaasaa addunyaa irratti akka biyyaatti hin beekamtu. Eenyummaa ishee hubachuuf har'a dhiisnee gara seenaa koloneeffataa ishee duubatti deebi'uu qabna. Seenaan Somaliland seenaa gaa'ilaa fi waliikuuti. Jaarraa 19ffaa keessa yeroo Awurooppaanonni Afrikaa hiratan lafti kun harka Ingiliz turte. Maqaan ishees British Somaliland jedhama ture. Gama biraatiin kibbii Somaaliyaa Moqaadishoo dabalatee harka Xaaliyaanii turte. Bara 1960 guyyaa waxabajjii 26 Somaliland bilisummaa ishee Ingiliz irraa argatte yoo of dandeesse taate. Biyyoota shanboodhaa obboloota ishee kibbaa warra Xaaliyaanii jala turan wajjin walitti makamte Rippaabilika Somaaliyaa ijaaran. Uummanni kun afaan tokko, amantii tokkoo fi aadaa tokko waan qabuuf tokkummaan sun abjuu guddicha Somaalee dhugoomsaa jedhamee yaadamee ture. Garuu abjuun sun dafee dukkanaa'e. Mootummaa giddu galeessaa Moqaadishoo ta'u keessattuu bara Jeneraal Ziyaad Barree uummata kaabaa yookaan Somalilandin cunqursuu saamuu fi ajjeesuu eegale. Bara 1988 xiyyaaronni waraanaa Ziyaad Barree magaalaa gudditti Somaliland Hargeysaa samiirraa gadi roobanii barbadeessan. Magaalaan sun iddoo ijoo Gaanfa Afriikaa jedhamtee waamtus guutummaatti diigamtee turte. Uummanni miiliyoonaan baqatee kumaatamaan dhume. Guyyaa sanaa eegalee Somaliland gaa'illi kun hin hojjenne itti obboloota keenya irraa adda baaneerra jechuun murteessite. Bara 1991 yeroo mootummaan Ziyaad Barree kufu Somaliland ofii ishee deebiste biyya birmadummaa qabdu jettee labsite. Waggoota 30 darban keessatti wanti ajaa'ibaa uumamee jira. Osoo kibbii Somaaliyaa Moqaadishoon waraana waliin shororkeessummaa Al-Shabaab fi hiyyummaa keessatti dararamtu Somaliland garuu nagaa buufatte. Sirna dimokiraasii ijaarratte. Pireezidaantii ishee filannoo bilisaan filachuu dandeessetti. Isaan maallaqa mataa isaanii shilingii Somaliland qabu. Poolisii fi waraana daangaa isaanii eeguu qabu. Mana maree fi heera mataa isaanii qabu. Namni Hargeysaa deeme tokko biyya of dandeesse keessa akka jiru mirkaneeffata. Atoo malee addunyaan isheef beekamtii kennuu didde. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii UNF fi gamtaan Afriikaa daangaan Afriikaa kan bara koloneeffataa jijjiiramuun qabu. Yoo Somalilandiif beekamtii kennine biyyoonni Afriikaa biroom hundi ni diigamu jedhanii sodaatu. Kanaafuu Somaliland biyya garuu biyya miti jedhamti. Har'aatti paaspoortiin ishee biyyoota muraasaa akka Itoophiyaa fi United Arab Emirates qofaatu fudhata. Investimentiin guddaan hin seenu. Gargaarsi idil addunyaa kallattiin hin kennamuufi. Walumaa galatti Somaliland jechuun biyya fedhii uummataa isheetiin ijaaramte. Kan caccabaa waraanaa keessaa nagaan ijaarratte garuu siyaasa addunyaatiin dhiibamtedha. Iccitiin ishee inni guddaan garuu uffata Berberaati. Lafti ishee qarqara Galaana Diimaa fi garba Indiyaa wal quunnamsiisurraa waan jiruuf humnoonni gurguddoon akka Israa'el, Itoophiyaa fi Ameerikaa beekamtii kennuuf jedhanii ishee barbaacha dhufaa jiru. Somaliland seenaa gaddaa keessaa baatee har'a furtuu Gaanfa Afriikaa taatee jirti. Xumura irrattis qilleensi ba'a Awurooppaa qilleensa sodaa waraanaatiin uwwifamee jira. Osoo addunyaan nagaan jira jettee yaaddu iji saatalaayitii basaasaa Ameerikaa wanta sodaachisaa tokko lafa onaa Beelaaruus keessatti argee jira. Suuraa samiirraa ka'e kun mooraa waraanaa dulloomaa tokko keessatti sochii bineensota sibiila haaraa saaxilame. Bineensonni kunniin konkolaataa idilee miti. Isaan misaayilota Oreeshiniik jedhamanidha. Misaayila kanaan beektu. Inni misaayila Raashiyaa isa haaraa kan haayipaarsooniikii saffisa sagalee dachaa 10 olii barrisu mataa niwukileeraa baachuu danda'uu fi sirna ittisa addunyaa kamiyyuu qabuu hin dandeenyedha. Qorattoonni Ameerikaa lama suuraa kaampaanii Planet Labs jedhamurraa argame gadi fageenyaan qorachuun iccitii tokko argatan. Buufata xiyyaaraa dulloomaa magaalaa Kirichev cinaa jiru keessatti jijjiiramni haaraan ni mul'ata. Ijaarsi kun mana jireenyaa miti. Inni laawunchi paad yookaan buufata dhukaasaa fi usaa misaayila tarsiimooti. Bakki kun tarsiimowaadha. Magaalaa guddoo Beelaaruus irraa kiiloomeetira 300, daangaa Raashiyaa Moskoo irraa immoo kiiloomeetira 478 fagaata.
garuu fageenyi inni Awurooppaa irraa qabu baay'ee dhiyoodha. Saasonni Ameerikaa shakkii hin qabnu Raashiyaan Israa'el oorishinii kasitti dhaabaa jirti jedhanii mirkaneessan. Pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin ati sadaasaa 2024 keessa misaa'ila kana yeroo jalqabaaf Yuukireen irratti yaale ture. Addunyaan guyyaa sana naatee misaa'illi sun maachii 10 saffisaa 9 waliin barrisee ho'iinsa malee humna saffisaa qofaan namoowwan barbadeesse. Putin yeroo sana akkas jedhe misaa'ila kana wanti dhaabuu danda'u hin jiru, inni mataa niwukileeraa baachuu danda'a. Har'a misaa'illi sun Beelaaruus galee jira. Fageenyi isaa kiiloomeetira 5,500dha. Kana jechuun osoo Beelaaruus irraa ka'ee Berliin magaalaa Jarman, Paaris magaalaa Faransaay fi London magaalaa Ingiliz daqiiqaa muraasa keessatti qaqqabee gaara gochuu danda'a jechuudha. Maaliif Putin misaa'ila kana amma baasee? Deebiin isaa Ameerikaa fi Neetoodha. Garuu dhimmi kun morkii qofa miti. Neetoon Yuukireeniif meeshaa fageenya dheeraa akka hin kennine sodaachisuu barbaada. Yoo Yuukireeniif meeshaa kennitan oorishinii mataa keessan irra bu'aa ergaa jedhu dabarsaa jira. Pireezidaantiin Beelaaruus Aleksaandar Lukaashenkoon torban darbee ifatti dubbate nuti misaa'ilota oorishinii hanga 10 ta'an biyya keenya keessatti ni dhaabna, deebii weeraraa biyyoota lixaatiif kennamuudha. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.